kabajamtoota hordoftoota keenyaa har'a keessummaa jabaa keessummaa guddaa keessummaa addaa keessummaa qaalii nama jabaa nama guddaa tokko qabannee jirra. Innis eenyu akka ta'e innumti isinitti himu maal akka hojjetu eenyu akka ta'e isuma wajjin wal barattu. Namoota 1700 si dhaggeeffataa jira. Mee dhaggeeffattoota keenya wajjin wal barii yeroo tokko maqaa kee itti miti hojii kee illee itti miti. Ana argaa jira. Yaa ta'u confident dha. Ati dubbadhu la dubbadhu wajjin dubbadhu. Argaa jiru kan. Argaa jiru. Hello. Okay, dubbadhu Sagalee nagaamu. Sagaleen hin jiru. Sagaleen hin jiru. Sagaleen hin jiru. Jiru sagalee. Okay. Maal lagaa jirta amatin dubbattu? Jiru nu bira sagalee. Naji earphone baasime. Earphone ofirraa baasime once earphone ofirraa baasiti cufee bilbili. Taate keessummaa jabaa keessummaa guddaatu nutti dhufaa jira. Ammallee mana taap gochama obsaan nu eega inshallah. Shaadaan itti fufa kufriin in kufa inshallah. Si'a tokko na yaala akkaawuntii tiktookii qabu kanaafi in qabu tiktookii qabu. Okay, carraa tokko yaalla carraa tokko yaalla. Yeroo tokko la yaalla obsa. Okay. Kabajamaa keessummaa keenya sagaleen koo hin nagaama. Hello. Sagaleen koo sitti dhagaama. Hin nagaama. Baay'ee gaariidha. Mee maqaa kee hordoftoota keenyatti himiti hordoftoota keenya wajjin wal bari. Dubbadhu kaa. Hello. Hin nagaama dubbadhaa hordoftoota nagaama. Nama 617 si hordofaa jira. Sagaleen kiyya nagaama. Hin nagaama. Hello. Hin nagaama. Ati dubbadhu yee. Dubbadhati hin nagaama. Okay, rakkoo kun ishee nu mudatee fi Sagalee magodime. dhiifama. Okay. Hin dhiisnu wallaahi hin dhiisnu. Hundi keessan shaadaan itti uffadhaa barreessaa. Shaadaan itti fufa jedhaa barreessaa. Shaadaan itti fufa barreessaa. Shaadaan itti fufa jedhaa barreessaa. Shaadaan itti fufa jedhaa barreessaa. Shaadaan itti fufa hundi keessan. Thank you. Hello. Sagalee manjeje. Hello. Okay. Hello. Hello. Hoqubaa TV. Oh yeah. Okay, sagaleen kee gaafa viidiyoodhaan konneeshiniin kee yookiin kan koo ta'u dadhabaa gatii ta'ee fi wal hubachuuf wal dhaga'uu hin dandeenye. Hello. Hin dhaga'amu ammallee?
qabdi. Hin dhaga'amu? Akka gootu. Okay, daqiiqaa kudhannaa obsaa jedhee konnekshinii kun sirreeffadha. Daqiiqaa kudhannaa kennaa jedhee shaadaan itti fufaa. Dhugaa dubbachuudhaaf ilmaan namaa akka jirutti namni aqlii qabu, namni waa yaaduu danda'u, namni waa hubachuu danda'u, namni waa gaafachuu danda'u, namni waa hubatee waa beeku, namni hundumtuu shaadhaa qabataa jira. Allahu akbar, Allahu akbar. Namni hundumtuu shaadhaa qabataa jira. Wallaahi billaahi Itoophiyaan islaamummaadhaan gaafa isheen badhaate, Itoophiyaan islaamummaan gaafa ishee gonfe yookiin immoo gaafa dhaale, nagaan ishees waan hundumaan miidhagduu, cululuqxuu, naga qabeettii, fayya qabeettii, miidhagduu ajaa'ibaa taati wallaahi. Inshaallah an biyya keenyaaf kana nawwu yoo jiraate, Oromiyaadhaaf kana nawwu yoo jiraate, Itoophiyaadhaaf kana nawwu yoo jiraate, Afrikaadhaaf kana nawwu yoo jiraate, an islaamummaadha. Islaamummaan biyya keenya hadhaalu, islaamummaan Oromiyaa hadhaalu, Itoophiyaa, Afrikaa hadhaalu, addunyaa hadhaalu islaamummaan. Wallaahi billaahi islaamummaan nama bareechiti, biyya bareechiti, nagaa qabdi, wallaahi nagaa qabdi. Biyyoota garaagaraa yookiin immoo biyya islaamummaan keessatti guddaa ta'e keessa gaafa deemnu shakkii tokko malee halkaniif guyyaa sa'aatii 24 yeroo namni hundumtuu hojjetatee galu, yeroo namni hundumtuu hojjetatee ba'u, yeroo namni hundumtuu hojjetatee jiraatu argina malee sodaa garaagaraatiif yaaddoon qaban. So biyya islaamummaan keessa jirtu keessa nagaa guutuutu jira. Inshaallah rabbi biyya keenyaaf islaamummaa haa kennu, dhaloota keenyaaf, qomoo keenyaaf, sanyii keenyaaf, firoota keenyaaf, hiriyoota keenyaaf islaamummaa haa kennu rabbi. Rabbi islaamummaa isiniif haa kennu inshaallah. Akkasii rabbi isinirraa haa jaallatu. Baga nagaan dhuftan anaa dhufu shaadaan itti fufaa, shirkiin ni kufa inshaallah. Shirkii yoo xiqqaatee hundiidhaan buqqisuun nurra jiraata. Shirkiin balleessuun nurra jiraata. Dhugaan gabbaramaan rabbi tokkicha qofaadha. Dhugaan gabbaramaan haqaan gabbaramaan Allah qofaadha. Isa waaqaaf lafa uume, isa namni hundumtuu isatti haajamu, inni garuu qaama tokkotti kan hin haajamne, of danda'a, kan hin dhalanne, kan hin duune, kan hin dadhabne, kan ofii humna kootiin homaa gochuu hin danda'u, kan hin jenne isa qofaadha. Namni hundumtuu isatti amanuu qaba. Inshaallah rabbi isinirraa haa jaallatu, isin jaallannaa. Daqiiqaa kudhan booda nan dhufa jedheera keessummaan keenya waan ta'eef egaa taaptaaf gochaama isa eegnaa. Haga sanatti ustaazonni keenya as jala jiraachuu ni malu. Akkasumallee sheekonni kennaa, hayyoonni beektonni waan irraa barannu as jala jiraachuu danda'u waan ta'eef isaaniin isin affeereetu isaan duuka mari'achaa isin eegna jechuudha. Eenyu jira laata? Eenyu jira? Okay. Khalid Abdo $1,000,000 anaa dhufu. Akkasii wallaahi. Oh Khalid. Mashallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaaliko ustaaza keenya jabaa jabana. Ustaz. Ya Ustaz. Ara Ustaz. Afurri isin qabe isin gadhiiseera dubbadhaa. Okay. Gaariidha. Haa ta'u. Eenyu jira. So islaamummaa gaafa isin hawwinu dhugaa dubbachuudhaaf waan isin jibbinuuf osoo hin taane waan isin jaallannuufi. Islaamummaa gaafa isiniif hawwinu akkasin miidhamta waan barbaannuuf osoo hin taane akkasin fayyadamta waan barbaannuufi.
islaamummaa gaafa isin hawwinu ibiddarraa akka baraaramtaniif malee ibiddaan akka gubattaniif miti. Dhugaa dubbachuudhaa fi namoonni rabbitti kafaran abiddatu isaan eeggata, abiddatu isaan nyaata. Isaan kaadhimamtoota ibiddaati. Warri rabbi tokkicha gabbaran garuu isaan kaadhimamtoota jannataati. Kanaafiyyuu karaan ittiin rabbi tokkicha gabbaran islaamummaa qofaadha. Eeyyee islaamummaa qofaadha. Rabbi nama jaallatuuf islaamummaa qofaa kenna. Nama akka isa gabbaru barbaaduuf islaamummaa kenna. Kanaafiyyuu islaamummaan amantii haqaaf amantii dhugaati. Islaamummaan waan nuyi har'a isinitti lallabnu yookiin immoo isinitti finne osoo hin taane amantii kaleessa isin namni hundumtuu irratti dhalatedha. Beekaaf wallaalaan, adiif gurraachi, gabaabaa dheeraan namni hundumtiyyuu nama kan amantii irratti dhalatedha. So islaamummaa nuyi har'a isinitti himaa jirru islaamummaa haaraa yookiin immoo islaamummaa ofii keenyaa kireet goone yookiin immoo nam tokko nutti fide osoo hin taane islaamummaa isin irratti dhalattan kan ammoo kan jedhu ana osoo hin taane quraana kabajamaadha. Ilmi namaa kamiyyuu diin islaamummaa irratti dhalate. Ustaaz Khalid. Ustaaz. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan nagaadha ustaaza koo jabaa kennaa nagaadha baga jiraatan anaa dhufu. Okay, akkasii. Okay, rakkoo koo ta'uu mala. Wallaahi nageenya silaa irratti deebiisin waan ture. Wallaahi nama jabaa tokko shaadaa qabachuuf jedha. Nama ajaa'ibaa ustaaz, nama ajaa'ibaa wallaahi. Hin caba miti hin caccaba malee hin kit jedhee caccaba. Akkasii Sudii Jamaal Sudii. Wow. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالتا إساس قالين كي مكيسات ركوك بطرن. Nagama. Okay, amma nagamu. Ani immoo sagalee kiyya sa'ee sirraa cufadhe abdii akkami jirtaa qaalii? Jira Addisuu Raggaasaa isa shirkii dhamaasaa akkam Maal addoo gootan seetan? Giiftiidhaan lafaa kaasaa abdii kana giiftiidhaan haa ka'u. Irraa Isaa sagalichi kun bal'aadha. hafuurichi hamaan kun giiftiidhaan irraa haa cabu. Rukutaa irraa giiftiidhaan Ajiib Addisuu giiftiidhaan salaamu hafuurichi hamaa irraa alaikum rukutaa. warahmatullahi wabarakatuh addoo ayya sagaleen koo jiraa suudii Amma Ustaaz jecha Khalid sagaleen abdii jiraa yaa itti amma hin jiraantaa akkam? alkeebullaa mamaadhaa kuni shaadaan qabadha deegalee Deebi'ee dhoqqee ijoo lafa qabate shaadaan qabadha deegalee kufe Akkami abdii goone nagaa? alhamdulillah akkam isin Jirtaa? galanni rabbii haa ta'u Mee waa isinitti dhufeera agarsiisuu waa buleessi ittiin isin barsiisu addoo asiraamiin qo'e. Addoo alkeebullaan islaallaa land of na argaartanii? origin Na argaarta abdii? Na argaartanii amma? xiqqoo dukkana keessarta garuu si argaan jira Maal keessa jira? dukkana keessarta Amma hoo? Allahu akbar ifatti Amma hoo? baate Fakkeenyaaf ifatti ba'aa jirta namni islaamummaatti gaafa dhufu akkanatti dukkana keessaa ifatti ba'a. Garuu abbaa sanatti ifnana fakkaata. Ana amma ifnana jedhee deemaa jira kun halkan kanaan laal. Sii galee? Ifnanaa miti. Dukkana inni kun. Sii galee? jib
bifa ajib kanaan namatti dukkanaa'e jechuudha. Inni kun anaa ta'ee keessa deemaara garuu ummanni immoo uumamni hedduun isaa akkanatti yoo ilaale dukkanni kun siin taane jechuu danda'a. Dhuguma immoo dhugaa dukkanichi kun naa ta'ee hin jiru jechuudha. Haqiiqatti namni islaamummaan ala jirtan jireenyi keessan akka kana yaa dhiire sirreeffadhaa jechuun barbaadeen isin haa iftu ibsadha kottaati. Addoo maala koo ante Yesuusuu fakkeenya akkasii fudhateeraare ajaa'iboo fakkeenya Yesuus hin fudhanne fudhannee barsiisaa irra barnaata. Nu dhaloota isaaniiti bara. ajaa'iboo Barsiisa amazing ergamoota barsiisa raajota warra hordofu waan taaneef maashaallah na akkas akkami sa'aatii afurii addisummaa nu walakkaa cufaa dhaabaa gara manaa galaara amma rafuu barbaada. akkamitti rafta bannaati bulee horaa deemaan jiran jenneeti Maarree kanaafuu bulee horaa namni deemu rafee boru hirribarra ooluu qaba. Akka ati beektu sani halkan ta'a bullee guyyaa rafuu. akkasii wallaahi San diddaa farda yeroo rafuu edda amma kun gara gibbii galuun deema. Sulti wallaahi wayyee Ustaz Khalid ya Ustaz Khalid isin yaanneerra mee isin yaanneerra lallabadhaa mee lallabadhaa maal jedhu jedhi isiniin jedha laataarraa fuudhe فندري مسجد رسول ربي صلى الله عليه وسلم أسرى باتي تربنا بمحمد من إسات يعني مسجد أما سنتركتن كان إجارة رسول صلى الله عليه وسلم مسجد يكون من نساء وقاكم تبقوا في دب أفري في أفرتمي تربة لك أبيجر مسجد حق هرقام مليون بليون اتنقل أبنو تكرر جتين بيكو قاف جلقبا لفكاري مراسة بكجولين يتيما لما تمرت تيكوكو يفتو بسي سنة بمحمد درحمة محمد يقدمي سليه للرابطان دريك فلانيتي نما كما تقف إبا صديقو فقبتا قاف رسول ربي جلقبا يارا إرقى فتحي خيبراتي ابتدبلني لفنا أنه سنجرت بتاني رسول ابتدبلا لما كما لما في إبا ترباء قبتا وصوصا جالا دبلين دنيا الراديمة مسيني رسول ربي دوران إبدا قبو إفان قبو مبرات قبو نمني جال قبا فانوسا كيسا كاهي سحاب ديشة دجال أرقي تميم الداري إساتو جال قبا بيا الشام إرى فانوسا في دي مسجد رسول ربي كيسا كاهي قافتك ورسولي إشاعي صلاة فوقسان أسقفا مسين إساني إفاجرا أينيوك أكنت مسجد إبسي ربي الدنيا فاكرا إساها إبسو جرى رسول صلى الله عليه وسلم سنبودا دلوني دلو ترافودا أبا بكري مسجد رسول الله وان دبلهن قبو السبب بيزي تأيف ورون أمنتي إسلاما قبيساني وجي وقال ما في باطل مقفتري بودر عمر بن الخطاب وتوسيع عمر بن الخطاب كجربو وإني دبليتري توسيع إساسا بودا توسيع عثمان بن عفان أكمل قدسي كان دبل إسا وكما ثبت في صحيح مسلم أنه لما قيل له قد أكثرت بايفتجرت مسجد تطلشو من ميدك ستي دانغا دبراجر تجنان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن عفان قد أكثرت جنان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي إسالي أكنا جنان لك هجري بنى لله بيتا في الجنة من بنى لله بيتا نمن دنيا قبت ربي في جتش منته إجاري قباسة بروتي وان هكا قوجوش برون كيس سقلتو بيتنا لا قوجوش برون كيس سقلتو اللي أصبت دبلتي جيتان تو مسيدة كيسر حمارين سمينتو تك بلوكتين تك أمبولي تك يوغل جيتي سوكيتا تك فوتي مسيدة كيس سوكين أكنما جنتك يا ست ربي من إساء إجارة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث سنفيده مدر موتمان قولون
أتباي دولة عثمانية دولة عباسية قوتون وللرافودا قدسا حقا نما كوما الصدومي شنك أبتو التلشا الرنقيا دولة سعودي وقا سقلتمي أفوريها الرأى بيجا كان قبتيتوري الدولة السعودية الأولى الدولة السعودية الثانية والثالثة دولة سعودية مرسى درا تمرسى لموت تمرسى سدفا جدمتو مسجد رسولا حنق إساد إجارا دجا إبسدي تدبل جدا دجا إبسدي دجا إبسدي تدبل دولة سعودية بريدين حقنا قهم بريدش ربي وربك كان دابته هند ربي أساسين هدابو هرمو تجاجل قدا تجاجل قدج تجاجل سينا كنف هرئي قلقل الصلوات آتينا بمحمد الصلوات موسى والفاتنا قلتهما ربي لسنها جالته مدينة قند نبي محمد ربي سنها في نما قند نبي محمد لفوه دجينا بمحمد كيس ديمني كيس تاعني كيس جيسني أفور أو في تهرجنني أفور إساني مدينة دبلمي أفور لينس مدينة أفور إساني دبلمي قند صحابان كيس أنقلاتي أرجيلي ديماتورا علماء جدا كاك أبو حنيفة إمام الشافعي إمام مالك أصلا إمام مالك رحمة الله عليه لا بس Give me picture. No picture. إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أستي درسي كنا تري درسي نسكن نا دباسي نا أوديس عبد الله رجل قبرين أبو محمد تكوب على كيكا إمام الشافعي أكست أرجع الإمام مالك نستا إيسا درسكن أسراك إيه فجرين قدان إنجي فنولين إسلاما غزوين بدري لولي أحد لولي خندق لولي بني قينقاع لولي فتح مكة عندي سأسر روحي مدينان نفسيناتي يا حبذا المدينة المنورة وحبذا قبتها المدورة وحبذا هجرتها المحجبة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وياك يا نبي محمد سيكال أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة لما دجين أولا ربنا أنا جد الرسول أسر وكأ الرسول ربي صلى الله عليه وسلم ثم بقي الغربت صحاباكم كلني في تابعوتكم سقلتم في كيسا كما قبرين بقي تابعوتكم فكم سقلتم صحاباكم كلن عثمان بن مدعون الراجل هنقا عائشة في أبو هريرة هندي ساني توسكي سجلان دبرتي لما ملك خديجة في ميمونة وفتوى سنجر هندي دبرتوت رسول رب بس كيسة أولا مني قبري أسنجر تججو تناف إدون كن إدو سيناتي بكا ديبود اتباهمو بكا دتشن نمني إسلامة مسلمة هن اتدر أولا ربي الراكا في ديس الحباسو والفأنا قلتوما الكن صلواتاتي صلوات الذبيحين وابن الذبيحين سيد الكونين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم